Jelle Baankii Addunyaa fi Ministeera Magaalaa fi Bu'uuraalee Misoomarraa walitti baba'ee hojiilee sagantaa misoomaa bu'uuraalee misooma magaalattiin waggoottan 5 darbanitti magaalaa Adaamaa keessatti hojjetaman gamaaggamuun kallattii fuula duraa kaa'e. Sagantaa gamaagama raawwii hojii kanarratti bakka bu'oonni Baankii Addunyaa keessummoonni federaalaa fi naannoorraa dhufan qaamoleen hooggansaa olaanoon magaalaa Adaamaa qooda fudhataniiru. Qindeessituun sagantaa misooma bu'uuraalee misoomaa UIDP magaalaa Adaamaa Aadde Asiyaa Isaa gabaasa raawwii dhiyeessaniin Baankiin Addunyaa kan ittiin nu beeku yeroo hojii hektaara 13,000 irratti misoomsaa turredha jedhan. Magaalaan Adaamaa yeroo ammaa kana lafa hektaara 52,000 ol irratti misooma hojjechuu irratti argamti jedhanii hojiilee deeggarsaa nu taasifamaa tureen dhimma dubartootaa carraa hojii dhaabbataa fi yeroo uumuu ijaarsa piroojektootaa dabaluu fi galii magaalaa Adaamaa dabaluu irratti hojiileen hedduu hojjetamaniiru jedhan. ከርዕሱ እንደምናየው ፕሬዘንቴሽኑ የሚያጠነጥነው በዩአይዲፒ ኢምፕሊሜንቴሽን አቺቭመንቶቹ ምንድናቸው ችግሮቹና ምን ተምረናል ከዚህ ፕሮግራም የሚለውን ከዌይ ፎርዋርድ ጋር አያይዤ saganticha irratti argamuun keessummoota dhufuun kan simatan itti aantuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Mohammad yaada kaasaniin Baankiin Addunyaa deeggarsa bu'uuraalee misoomaa taasiseen hojiileen jajjabeessoon hojjetamaniiru jedhan. በ5 ዓመቱ የተሰሩ ስራዎችን ለማየት አገናኘን እንኳን በሰላም መጣችሁ ማለት ወዳለሁ። ለከተሞች የተሰጠው ትኩረት መሰረት አዳማ ከተማ የመሰረተ ልማት ስራዎችን በሰፊው ሲያከናውን ቆይቷል። itti dabaluun yaada kennaniin bulchiinsa magaalaa Adaamaatti xiyyeeffannaa misooma magaalaa kennameen hojiilee misoomaa hedduun raawwatamaniiru jedhanii lammiileen hedduus irraa fayyadamaniiru jechuun deeggarsi taasifamuu cimee itti akka fufuu waamicha dhiyeessan. ስራ አጠቃሎ ተሸላሚ ከተማ ነች። ከዚህ በኋላም በተለይም የዚህ ድጋፍ የዩአይዲፒ ድጋፍ የሚደረግ የሚቀጥል ከሆነ የኛ ቀጣይነት ያለው ስራ በቀጣይነትም የሚቀጥል መሆኑን ለማንሳት እፈልጋለሁ። saganticha irratti qooda kan fudhatan bakka bu'oota ministeera misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa injiinar Lissaan Dibataa yaada kennaniin waggoota 10 darbanitti deeggarsa taasisaa turuu himuun waggoottan 5 darbanitti maaltu hojjetame kan jedhu ilaaluu fi hojii fuulduraa karoorsuuf Adaamaatti argamne jedhan. UIDP ሁለት ፕሮግራም ላይ ማለት ነው የራሱ የሆነ ድርሻ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ። የአዳማን ከተማ አጠቃላይ የ5 ዓመት አፈጻጸሙን በአጭሩ እንገመግማለን። ባንኪ አዱኛቲ bakka bu'aa Itoophiyaa kan ta'an obbo Dinqina Tafarraa yaada kennaniin magaalaa Adaamaa keessatti hojiileen hojjennu magaalota biroofis fakkeenya gaarii qaba waan ta'eef magaalaa Adaamaa filanne jechuun dubbataniiru. ያሉትን ችግሮች እየፈቱ አሁን የደረሱበትን ደረጃ ስናይ ከተሞች በተለይ አዳማ ከተማ ተስፋ ሰጪ ነው እና ትልቅ ፕሮጀክቶችን አቅዶ ማስፈጸም ላይ የተፈጠረው አቅም ከፍተኛ ነው ብለን ነው የምናስበው። magaalaan Adaamaa waggoottan deeggarsi taasifamaa fi turetti maal raawwatteerti kan jedhuu fi Adaamaan dorgomaa akka taatuu fi magaalota 60 baankii addunyaan filataman keessa akka seentu ni feenaan dubbataniiru. Baajata baankii addunyaan qabamurraa qooddattu akka taatu yaadneetu hojii waggoottan 5 darbanii madaaluu barbaanne kan jedhan obbo Dinqina tarkaanfilee itti aanan kan murteessan bu'aa qabatamaa waggoottan darban magaalaan hojjetteen kan murtaa'u ta'a jedhan. እንግዲህ ከተሞች ምርጫ በስራ ከተማ ልማት ሚኒስቴር ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እየተካሄደ ነው። እንግዲህ አዳማ እዛ ፕሮግራም ውስጥ ከገባች የሚሆነው እንደ ካሁኑ ቀደም በጥቃቅን ፕሮጀክት ሳይሆን ለዋጭ የሚሆኑ በጣም ያለውን ነገር በልዩ ሁኔታ ምክንያቱም መመዘኛውም ይጨምራል፣ አሰራሩም ይጠነክራል። ያ ማለት ከተሞችን ለውጤት የሚያተጋ ይሆናል እና ከፍተኛ ለውጥ ይመጣል ብለን እንጠብቃለን። keessummoota fi qooda fudhattootaan mariin taasifamee bu'aa qabeessa ta'uu fi yaadoleen duubdeebiidhaan kennaman gaarii ta'uu kan dubbatan hojii gaggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mokriyaa Shumii magaalaan Adaamaa piroojektota hawaasa fayyadamaa taasisan irratti xiyyeeffattee hojjechaa jiraachuu dubbatan. duubdeebiin kenname sadarkaa gaariirra magaalli keenya jiraachuu baajata nuu kenname sirnaan itti fayyadamu sirni bulchiinsa piroojeektii kanaan hojjetame gaariirra jiraachuu duubdeebiin kennameera.
Kanaaf kunniin maal agarsiisanii waggoota 5 darban sirni bulchiinsa piroojektota keenya karaa sirrii qabaachuu keessattuu waggoottan 3 as jijjiirama as sochiin piroojeektii irratti kennamee magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jiran bu'aa irraa kanaaf kan nu qaqqabsiise ta'uu ganamarraa kaasnee ilaalaa kan turre ta'uu isaati.